Viidiyoo kana sheer godhaatii obboleewwan keenya hedduu biraan ga'a. Maal seetan baay'een keenya dogongora hedduu dogongorra. Dogongorri kun namoota hedduu bira ga'ee jira. Ana birallee ga'ee jira. Dogongorri kun anallee na muudateera mataa koo jechuudha. Inna garuu dogongorri tokko yoo si mudate irraa baratta. Yoommoo si mudatiin seenaa namaarraa baratta. Namni kamuu nama ta'es kan hin dogongorre hin jiru waan ta'eef. Egaa shamarran gola madaamii keessa jirru jechuudha. Gaafa gola madaamii keessa teenyee hojjennu hin galle jennee yoo karoorsinu yoo xiqqaatee kotota biyya Arabaa salbaajii biyya Arabaa bu'aa hin qabne olitti har'a. Mindaa ji'a ja'a asumatti jim ishii goona jechuudha. Dhugaan sinitti himaa. Mindaa ji'a ja'a saniinuu wanta ati yaadde yookaan wanta barbaadde hin bittu. Salbaajii gatii hin qabne, salbaajii gatii hin baasne. Gaafa biyya galte wanta sitti ati haraa baate Itoophiyaa keessatti baatii takka hin uffatamu jechuudha. Sijjammar warri biyya uffata biyya Arabaa hin jaallatan, hin bareedus biyya keessatti. Asitti sitti bareeduu danda'a. Yoo takka miiccame, yoo lama miiccame uffata namaan fakkaatu. Garuu kan biyya keenya beektu uffanni oggaa tokko uffatameeyyuu haaraa fakkaata. Bifa isaa hin jijjiirratu. Kanaaf salbaajii biyya Arabaa guuruudhaa jettanii maallaqa keessanitti hin taphatinaa. Gaafa maallaqa keessan guurtanii deemtan ijoolleen hedduun jechuudha. Gaafa boolee geessee kiiloon takka yoo darbe birri xiqqaas hin gaafatan. Birrii hedduu si gaafatu yookaan boolee keessatti gattee darbita jechuudha. Inni ati gattee bira darbitu maallaqa keetiin bitta malee baalaan hin finnee jechuudha. Kanaaf yoo danda'amaa ta'e kanuma madaamonni isinii kennan fi uffata qiyyaaree xixiqqoo bitadhaati jechuudha. Yoo maallaqa qabaattan warqee bitadhaa jechuudha. Saniin alatti salbaajiin biyya Arabaati guurree gallu Itoophiyaa keessatti bifa siin qabus hin bareedu. Isarratti aansuudhaan ijoolleen uffata Habashaa asii onlaayinii irra xalabattan jechuudha. Kushiinaa madaamii keessatti itti ragaduuf moo itti sirbuuf moo maalumaaf guurtu keessattuu ijoolleen kontiraata hojjettan jechuudha. Ani kafanan bitatinaa isiniin jechuufi miti. Akka mataa kootti amma ani gola madaamii keessaa ba'ee bakki hin deemu hin jiru. Uffata gaarii tokko yoo narratti argite madaamiin toonaan lolti. Uffata hojiitiin alatti jechuudha. Kanaafuu iddoon itti uffadhu hin qabu jechuudha. Kanaaf biyya keessan gaafa galtanii ni bitattu. Uffata biyya keessatti bituu dandeessan asii guurtanii maal gocha kaargoo gootu. Ijoollee akkasii hedduutu jira waan ta'eef. Maallaqa keessa waanuma hin taane wanta gatiin baafnetti fixxanii jechuudha. Gaafa asii galtan rakkoon guddaan nama mudata. Maallaqni har'a homaa nutti fakkaanne kun wanti har'a akka barbaanne goonu kun boru garuu gatii nu kaffalchiisa. Warri biyya keessaa gaafa ati biyya Arabaati galte nama moosareedha siiniin jedhan. Sababiin isaa hunduu jiruu ofii jiraata malee namni jiruu kee si jiraatu hin jiru. Har'a gola madaamii kan hojjechaa jirtu jiruu keetiif jechuudha. Jiruu keetiif waan ta'eef maallaqa keetis haa ta'u wanta hojjechaa jirtus haa ta'u waa'ee jiruu kee ilaallatu irra yoo hin godhatin sim jettee kan firfirsitu yoo ta'e kaduma dhufee waan barbaade siin jedhe duuka kan deemtu yoo ta'e jiruun kee akka badaa jiru beeki. Kanaaf yaa madaam qimamochee of ta'aa jiraadhaa. Of ta'aa jiraadhaa. Maaliif akka jiraannu beekuu qabna. Ijoollee baay'een jechuudha gizee shanjaa biyyoota Arabaa keessatti deddeebi'anii hin deebi'u aga amma milkaa'uu dadhabanii kan makaraa argaa jiran hedduutu jira. Sababiin isaa beektu biyyoota Arabaa dhufuu malee maaliif akka dhufan maaliif gola madaamii akka hojjechaa jiran sirriitti adda baasanii waan hin beekneef. Ani eenyu maafan gola namaa hojjechaa jira? Maafa shintibeetii namaa dhiqaa jira? Wanti hojjedhu kun maalirra ta'uu qaba? Yoon garamiin deemen boru jiruu koo jijjiirradha jettee yaaduudha malee umurii kee guutuu gola madaamitti fixuuf hin yaadinis hin karoorsinis kun dhaamsa kooti. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaa jecha viidiyoo babal'aa yoo barbaaddan gara yuutuubiitiin na hordofaa isiniin jedhaa. Warroonni immoo na barbaadan gara keessaa gara tiktookii kanaan na dubbisaa isiniin jedhaa. Egaa kanuma fakkaata. Yaada dabalataa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Inaante
Ani duraan nama lama ta'anii hojjechuu baay'een narra. Sirriitti narra. Agam biyya Arabaa hojjedhu waggaa dheeraadhaaf nama lama ta'ee hojjedhee hin beeku. Qofaa koo kophaa koon hojjedha jechuudha. Inni obboleettiin kun maal jettee yeroon jalqaba biyya PLC deemu sarraatinyaa Amaaraa takkatu jira jette. Koomentii kaawwan dubbifachuu dandeechu. Ani immoo muraasa keechaayin yaada irratti isiniif kenna jechuudha. Innaa awwal shee jechuun anaafis jechuudha naan jettee jette. Dhaggeeffadhaa. Afaan Arabaatiin awwal shee jechuun anaafis naan jettee jette. Innaa koomentiin kun irraa cite. Achumarraan abbaanii ijoolleedhaa sandawisha maraa jira. Anis fiigee dhaqee tanan sandawisha san awwal shee baabaa jedhee tanan itti iyyee jette. Gizee kana namichi rifatee sandawisha ijoollee isaatii qofa maree kaawwan lafa godhee na biraa deeme jette. Mee amma erga afaan tokko dubbatanii maal rakkoo qaba? Afaan yoo wal barsiisan. Ijoollee baay'een nama lama ta'anii hojjechuun badaadha jedhu. Ani garuu nan irraa ture. Egaa warroonni lama taatanii jirtan Waaqayyoon obsa isiniif haa kennu. Hundaafuu Arabni baay'ee afaan Arabaa baay'ee nama rakkisa. Haa ta'utii garuu afaan Arabaa barachuun immoo salphaadha jechuudha. Kana fakkaata. Mee warroonni kanarra mudannoo hedduutu na barraa jira. Ijoollee hedduu waa baay'ee akka taatan hedduun keessan waa baay'ee na barrisaa jirtu dhugaa dubbachuudhaaf koomentii keessan ol baasee irratti yaada ibsachuuf yeroo dhabe anis akkuma keessan kushiina madaamii keessa waan an hojjedhuuf yeroo ani qabu gabaabduudha jechuudha. Yeroo qabnu hundumaa bilbilatti yoo dabarsine booda madaamii teenyaan walitti buuna. Madaamii teenyaan walitti buune jechuun immoo kaayyoo keenyaa irraa gargar baana jechuudha. Kanaafuu sa'aatii dheeraa bilbilatti dabarsinee madaamii keenya walitti bu'uu irraa sa'aatii dheeraa dalagaa keenya irratti dabarsinee galma kaayyoo keenyaa ga'uun irra filatamaadha waan ta'eef. Egaa waan na wajjin turtaniif galatoomaa. Koomentii baay'ee garaana nyaatu. Isinillee mee irratti ibsadhaa. Mudannoo qabdan gizee mana sanadhan namni lama kasin dura achi hojjetu kan jirtu maal akkasin goote ibsadhaa isiniin jechuun jaaladha. Mudannoon nama tokko barsiisuu danda'a waan ta'eef.